Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati oduu waliin an ibsaa gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tajaajila wangeelaa Raajiyyuu Cufaa himachuuf akka jiru beeksiseera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qorannoo fi qo'annoo rakkoo hawaasa diinagdee furmaata akeekan 107 ol qoratee qaama ilaaluuf dhiyeessuu beeksiseera. Ministeerri muummee Somaaliyaa adeemsa filannoo irratti mari'achuuf hooggantoota naannolee walgahii waamuun beekameera. Manni murtii Somaaliyaa komaandaroota Al-Shabaab irratti murtee du'aa dabarsuun beekameera. Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Modi waa'ee COVID-19 filannoo irratti xiyyeeffachuun qeeqamaa jiraachuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tajaajila wangeelaa Raajiyyuu Cufaa himachuuf akka jiru beeksiseera. Tajaajilaan wangeelaa Raajiyyuu Cufaa kan beekamtii guddaa fi hordoftoota hedduu horate miiratti gaafatamummaa hin qabnee fi fedhii dhuunfaa isaaf jedhee amanamummaa fi maqaa nu balleesseera jedhan dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaana. Raayyaan ittisaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti akkas jechuun barreessuun beekameera. Namni Iyyuu Cufaa jedhamu maqaa amantiitiin kan socho'u namoota na hordofan ittiin jedhu kabajaa isaanii haala xiqqeessuun uniformii isaanii waliin viidiyoo waraabuun akka tatamsa'e hawaasa wal ga'u godheera. Miseensonni keenya muraasnis fedhii namaa kana guutuun mallattoo lammiilee Itoophiyaa kan ta'e uffata seeraa yookaan uniformii raayyaa ittisaa uffachuun hirmaatanii akka turan mirkanaa'eera. Tibbana namoonni uniformii raayyaa ittisaa uffatan wayita waltajjii Iyyuu Cufaa irratti hirmaatan suuraan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa tureera. Dhimmi isaa falmisiisaa kan ta'e Iyyuu Cufaa kanaan dura gaafiif deebii BBC waliin taasiseen miila isaa qofa kaasuudhaan akka hafuura homaa nama keessaa baasuu danda'u ibsee ture. Koloneel Geetnet miseensonni keenya amantii fedhan hordofuu danda'u. Garuu uffata seeraa yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa uffatanii kadhachuun gonkumaa hin danda'amu jedhaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa kun ibsa har'a baaseen namoonni yuunifoormii raayyaa ittisaa uffatan himataman to'atamanii jiraachuu fi dhimmi isaanii gara mana murtii ittisaatti darbuu qoratamaa jiraachuun ibsameera. Koloneel Geetnet kanaan duras miseensota haala kanaan manneen amantii garaagaraa keessatti osoo kadhatan argaman irratti tarkaanfii sirreeffamaa fudhatameera jedhaniiru. Gara fuulduraattis miseensonni raayyaa ittisaa kamiyyuu haala kanaan amantii kamuu keessatti hirmaannan itti gaafatamuu qaban jechuun ibsaniiru. Loltoonni keenya akka awwaala bakka cidhaa fi iddoo amantiitti sirna ittiin hirmaatan qabu. Waraannis akkuma ilma sabaa ta'uu isaarraa kan ka'e akkuma hawaasa isaa innis amantii mataasaa qabaachuu akka danda'u beekamuu qaba. Nutis waan seeraan nuuf eeyyamamee fi waan seeraan nu dhorkame mirkaneessuuf ni hojjanna jedhaniiru. Iyyuu Cufaa namoota raajii jedhamuun maqaan isaanii ka'u hedduu keessaa tokko ta'e. Iyyuu Cufaa kanaan dura ijoo dubbii ta'ee kan ture yoo ta'u karaateedhaan dhiitee hafuura hamaa fi seexana nama keessaa baasa jechuun kan inni dubbate namoota hedduu biratti falmii kaasiseera jedhameera. Manni maree ministeerotaa walgahii eebla 23 bara 2013 ta'e irratti TPLF fi shanii shororkeessummaan akka farramajaman yaada murtii dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Guyyaa har'aa manni maree federeeshinii qaamoleen himataman kunneen ragaa himannaa kan fashaleessu kamiyyuu yoo kan dhiyeessan danda'an ta'e isaa 48 keessatti akka dhiyeessuu danda'an beeksisee jira. Ministeerri muummee Somaaliyaa adeemsa filannoo irratti mari'achuuf hooggantoota naannolee walgahii waamuun beekameera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Muhammad Hussein Roobalee akkaataa filannoo fala dhabe tureef haala furmaataa kaa'uun danda'amu irratti mari'achuuf dureewwan naannolee hanga sadarkaa federaalaatti jiran walgahii waamaniiru. Dhimma filannoo irratti waliigaltee tokkorra gahuu dhabuun biyyattii hokkara lubbuu namaa gaaga'eef saaxileera. Paarlaamaan biyyattii aangoo pirezidaantii kan waggaa 2 dheeressuuf murteessan turan haquun beekameera. Marii dhimma filannoo irratti geggeeffamuuf jiru kun gaafa caamsaa 20tti karoorfamee jira. Bulchiinsota biyyattii keessa jiran keessaa bulchiinsa Jubaalaand fi bulchiinsa Puutlaand ammallee waa'ee walgahii kanarratti yaada hin kennine. Mariin dhimma filannoo irratti kanaan dura dureewwan naannolee biyyattii gidduutti geggeeffamaa ture hin milkoofne. Qondaalli naannolee pirezidaantii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo yeroo aangoo isaanii waan xumurameef aangoo irraa bu'uu qabu jechuun gaafataa turaniiru.
Pirezidaantichi garuu didanii aangootti cichanii kun immoo hanga biyyattii dirree waraanaa godhutti ga'eera. Mormii isaan mudate booda aangoo waggaa 2 dheerateef dhiisanii filannootti kan deebi'an Pirezidaanti Farmaajoon hojii filannoo faala mijeessuu ministeerri muummeef dhiisanii jiraachuu himaniiru. Ministeerri muummees erga paarlaamaan aangoo pirezidaantichaaf dheeresse haqee booddee waraanni biyyattii mooratti akka deebi'u ajaje. Naannoo Oromiyaa qorannoo fi qo'annoo rakkoo hawaasa diinagdee furmaata kan 107 ol qoratee qaama ilaaluuf dhiyeessuu turuusaas beeksiseera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa itti aanaa pirezidaantii riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkob Dammaqa akka himanitti yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa qorannoo fi qo'annoo rakkoo hawaasa diinagdee furmaata kan 107 ta'an qorachuudhaan mootummaaf dhiyeesseera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qorannoo fi qo'annoo geggeessuun cinatti qorannoo irratti hundaa'uun manneen hojii mootummaa 21 keessatti rakkoo adda bahan irratti hojii gorsa furmaataa ta'an dhiyeessuun raawwachiisus Dr. Kokkob himaniiru. Qo'annoo fi qorannoowwan kunneen haala rakkoo hawaasa diinagdee Oromiyaa furanitti bifa simpooziyemiitiin bakka hooggantoonni mootummaa, hayyoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa fi kaadhimamtoonni biroo argamanitti qorattoota yuunivarsiitichaa bifa saayinsaawaan dhiyaachaa ture jira. Qorannoo gaggeeffame ture kanaanis rakkoolee mul'atan adda bahuun furmaanni isaa qaama ilaaluu bira gaheera kan jedhan Dr. Kokkob rakkooleen manneen hojii keessatti mul'ataniifis hojii gorsaa kennamaa turuu falli kennamuu dubbataniiru. Dhiheenya kanas yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa mata duree 9 irratti qorannoo geggeessaa kan ture yoo ta'u kanneen keessaa koomishiniin karoora waliin kilaastara qonnaa raawwii imaammata intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa fi godaansa baadiyyaarraa gara magaalaatti qorannoon adeemsifamaa jira jedhaniiru. Kana malees qorannoowwan mata duree dargaggootaa fi hojii dhabdummaa faayinaansii baadiyyaa, carraa fi sodaa imaammata industirii, riifoormii siivil sarviisii fi akkasumas aadaa fi aartii Oromoo irratti xiyyeeffachuun mata dureewwan jiloota falaa fi gahee nageenyaa fi rakkoo hiikaa barreeffamoota afaan Oromoo irratti hojjetaa kan ture ta'uu himee jira. Gama hojii qorannoo irratti hundaa'ee gorsuutiinis yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dubartoonni qaamolee mootummaa 3 keessatti gahee geggeessummaa qabanii fi humna galii maddisiisuu magaalota Oromiyaa 6 keessatti hojii gorsaa raawwachaa jira jedhaniiru. Qorannoowwan kunneen hayyoonni fi qaamoleen isaanii ilaallatu sirna dubbisuu hojiitti hiikuuf tumsuu akka qabanillee dhaamaniiru. Manni murtii Somaaliyaa komaandaroota Al-Shabaab irratti murtee du'aa dabarsuun beekameera. Kutaa bulchiinsa naannoo kaaba baha Somaaliyaa hanga tokkoof dandeessu Puntland milishoota Al-Shabaab 5 irratti murtee du'aa dabarsuun beekameera. Dursaan mana murtii loltuu Puntland Koloneel Ali Shiree akka jedhanitti milishoota Al-Shabaab kunneen haleellawwan aangoota mootummaa irratti xiyyeeffachuun taasisamaniin yakkamoo ta'aniiru. Namoonni duutitti murtaa'e kunneen Muhammad Hashim Mu'min, Abdul Qadir Umal, Muhammad Ali Auke, Muhammad Abdullahi Aynali fi Qasim Jeelan Al-Turaabi akka ta'an marsariitiin raadiyoo Dalsaan gabaasee jira. Oduu maddeen alaa argannetti gaafa darbinu Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Modi waa'ee Covid dhiisanii filannoo irratti xiyyeeffachuun qeeqamaa jiraachuun beekameera. Ministeerri muummee Indiyaa filannoo geggeessaa jiraniin kutaa biyyaa murteessituu taate Bengaalii lixaa keessatti mo'atamuun beekameera. Ministeerri muummee kun wayita biyyattiin koronaa vaayirasiidhaan dararamaa jirtutti filannoo irratti xiyyeeffachuu isaaniitiif baay'ee qeeqamaniiru. Paartiin Narendra Modi Piipaa lixa Bengaalii keessatti duulana filadhaa haalaan geggeessaa turullee garuu morkataan isaanii Maamaat Benereej akka ajaa'ibaatti mo'ateera. Filannoon kun kutaalee biyyattii kanneen akka Assam, Tamil Nadu, Kerala fi Puducherry keessatti geggeeffameera. Paartiin Narendra Modi kaaba bahaa Assam keessatti olaantummaa argatus bakkeewwan birootti garuu injifatameera. Guyyoota kurnan darban keessa lakkoofsi namoota guyyaatti qabamanii hanga 300 gaheera. Kaleessa yookaan dilbata biyyattiin lakkoofsa namoota vaayirasichaan du'anii 3689 gabaasteetti. Hospitaalonni biyyattii hanqina siree fi oksijiiniin dhiphataa jiraachuun miidiyaaleen gargarii gabaasaniiru. Lammiileen Indiyaa hedduun miidiyaa hawaasaa irratti ba'uun deeggarsa gaafachuu eegalaniiru. Wayita lammiileen biyyattii haala kana keessa jirtutti filannoof dursa kennuun mootummaa komii guddaa kaasiseera. Indiyaa keessatti gammaatti namoonni miiliyoona 19 caalan Covid-19 qabamaniiru. Kanaanis biyyattiin USA'tti aanuun lakkoofsa namoota qabamanii lammaffaa taatee jirti. Lakkoofsi namoota biyyattii keessatti sababa vaayirasii kanaan du'anii kan gabaafame 215 yoo ta'u, garuu inni dhugaan harka meeqa kan ol ta'uu danda'a jedhameera.
Ogeeyyiin akka jedhanitti bakka baay'eetti qorannoo dhumallee taasisuun akka hafee fi namoonnis vaayirasichaan qabamanii mana isaaniitti du'aa jiru. Keessattuu baadiyyaa biyyattii keessatti haalli kun hammaataa jiraachuun ibsame. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media kan wajjin turtii gaarii.